filatanii dubbachuu fi dhaga'u. Bara nuti jiraannu kana keessaa waan yaraa, waan nama gaddisiisuu fi waan bitaa namatti galu, waan gurra namaatti hin tolle dhaga'uun hin baay'ata. Wanti nuti oduu irraa dhageenyu, wanti nuti miidiyaa hawaasummaa fi namoota irraa dhageenyu tokko baay'ee namatti hin tolu. Takka takka maalutuun waan kana hin dhageenye ta'ee jenna ta'a. Egaa waan naannoo keenyatti ta'uu fi waan odeeffamu to'achuu tasuma hin dandeenyu. Garuu nama gurra keenya kenninee fi dhaggeeffannuu fi waan ofii keenyaaf dubbannu ayyaanaa fi gargaarsa waaqayyootiin filachuu fi to'achuu hin dandeenya. Bara namni hunduu odeessu kana keessatti waan teenyee dhageenyu, abbaa teenyee irraa dhageenyu filachuudhaan waan hedduu irraa laphee keenyaa fi yaada keenya tiksuu qabna. Lallabuma dhaggeeffannu kan akkasiillee sagalee waaqayyootiin qorree ilaaluu qabna. Bashannanaa fi kolfuudhaaf, gammaduudhaaf waan dhaggeeffannu fi abbaa dhageenyullee haa filannu. Abbaa teenyee wajjin odeessinus filachuudhaan dubbii waa'ee hin baafne hedduurraa of eeguu dandeenya. Sagaleen waaqayyoo Timootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 4:7 irratti akkas jedha. Oduu xuraa'aa fi mammaaksa beeraa irraa fagaadhu. Qooda kanaa nama waaqaa ta'uudhaa fi of leenjisii jedha. Irran deebi'a. Timootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 4:7. Oduu xuraa'aa fi mammaaksa beeraa irraa fagaadhu. Qooda kanaa nama waaqaa ta'uu fi of leenjisii jedha. Akkuma ofii keenyaa fi of eeggannu, namoota nu dhaggeeffataniifis of eeggachuu qabna. Innis waan ofii keenyaaf dubbannuu fi barreessinu filachuudhaani. Inni nuti dubbannuu fi barreessinu namoota kaan irratti dhiibbaa qaba. Nama dhaga'u sana jajjabeessuu yookiin abdii kutachiisuu, aarsuu, gammachiisuu, kofalchiisuu, boossisuu danda'a. Kanaaf egaa wanti nuti dubbannuu fi barreessinu suni nama kaan irratti miidhaa yookiin bu'aa inni qabu shallaguudhaan dubbii keenya ilaallannee dubbachuu qabna. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Efesoon boqonnaa 4:29. Waan nama ijaaruuf gargaaru. Akkuma barbaachisaa ta'etti waan warra dhaggeeffataniif ayyaana kennu malee dubbiin hamaan tokkoyyuu afaan keessan keessaa hin ba'in jedha. Irran deebi'a. Efesoon 4:29 waan nama ijaaruuf gargaaru. Akkuma barbaachisaa ta'etti waan warra dhaggeeffataniif ayyaana kennu malee dubbiin hamaan tokkoyyuu afaan keessan keessaa hin ba'in. Kottaa waaqayyoon kadhannee gargaarsa isaa gaafannee dubbii nama jajjabeessu kan ayyaana namaaf dabalu haa dubbannu. Hammeenya biyya lafaa kana keessa guutes oliif gadi daddabarsinee labsuu fi odeessuu mannaa. Waan mogolee nama laaffisuu fi garaa nama gubuu fi waan nama gaddisiisu dubbachuu fi miidiyaa hawaasummaa irratti tatamsaasuu mannaa. Kottaa waan mogolee isa dhaga'uu jabeessuu fi jireenya nama isa dhaga'uu kan ijaaru haa dubbannu. Gooftaa na gargaari dubbiin ani dubbadhu nama isa dhaga'u kan jajjabeessu, kan ijaaruu fi kan sitti butu haa ta'uuti. Yesuusiin si kadhannaatii. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu.